qaba. Innis torbee kaleessaa galgala torbee kaleessaa guyyaa ture mucaa kiyya baay'ee dhukkubsata ture. Mucaan kun ana bira hin jiru ture haadhuma hojiirraan kan ka'e natti mijachuu danda'an maatii isaatti gashee jiru. Kaza ani akkuma tasaa garan jennaanan hojiin hin jiru jennaanan daariin hojjetan ture. Hin jiru jennaanan kara biyyaa deeme yeroo deemu mucaan kiyya baay'ee dhukkubsata ture. Harkisaas miilli isaas hin socho'u. Harkisaa akkasitti wal keessa seenee jira miilli isaas akkasumatti jira. Naan achi ga'u maal ta'e mucaan jennaan yaaduma naan jedhanii dhukkuba durumaanuu jechuudha. Yeroo nama hospitaalaa gara Tulluboolloo geessanii yeroo tokko as gorii abbaa dhuunfaa geessanii isaanis qoricha kennanii malee waan goonee fi kaza achumaanan mucaan kun anatti dhufuu dide midhaan nyaatu yeroo midhaan nyaatu deebisaa bishaan dhuguu xuuxxoos hin hodhu ture. Achumaanan rifadhee isatti bilbilee akkasennaan fidii kottuu asitti laalchisnaan jedhe. Isaan maatiin isaa kun waaqayyoon hin qaban ture. Ani garuu nama amantiitti guddadha isa soo ta'e asitti waaqayyoo isa yaadatee dhugaamii ture asheetu jechuudha mucaa maashinii rukute ho'i. Kaza mucaa koo fudhadhee dhufee gaafa dhufu Rooberaan geesse. Rooberaan hospitaala Diimaa geessaa malee nuyi ni ilaallu naan jedhan. Innaan ati waa duraan yeroo midhaan itti kennu harka fudhatee nyaata ture. Kaza harkisaa akkasitti kana rakkisaa doonuu akkasitti natti argaa ture. Innaan waaqayyoon innis gaafa kana arguu rifate doktoroonni rifatiin fayyaa naan jedhanii kaza doktorii tokko waaqayyo keessa galee Rooberaa keessa hojjeta. Kun dhibee seexanaati iddoo kadhataa geessaayi nuun jedhe. Ishi jedheen mucaa kana achi fudhadhee dhufeen asuma dhufe qidaamee kaleessaa torbee kaleessaa galgala yeroo dhufu namni daa'imas ta'ee si dhukkubas koottaan nana fudhadhee bee gaafa fudhadhee boodduma koorra rafaa naa kadhatan baay'ee na jeeqaa ture. Kaza gaafa naa kadhatanii mucaa kana fudhadhee galuu gaafa ofirraa buusee iddoo ciisichaa irra kaa'u harki isaa fayyaadha. Harki isaa hiikamee yeroo ani waa itti kennu na harkaan fudhachuu jalqabe. Harki isaas miila isaas gaafa ilaalu duraan miilli isaa kun akkasitti keessatti akkanatti jal'ata yeroo akkas tuqxuu hin iyyi. Harka isaas yeroon akkasitti akkanumatti wal keessa seeneera gaafa nan akkanatti qabu harka isaatii zimmedheetu akkanuma godheetu ittiin na tutuqa malee addaan hiikuu hin danda'u. Gaafa sii galu kaasee garuu harki isaas miilli isaas fayyaa ta'ee waaqayyoon galateeffachaa. Waaqayyoon galateeffannee nus waaqayyootti gammannee torbee har'aallee ganama dhufeen dhugaa baadheen ture garuu sababa dhukkubbiin itti dhaga'amee fedhee amala na jalaa dhufuu isinis argitanii fudhadheen galee kanaafuu waaqayyo olmaa guddaa naaf godhee sirriitti naa galateeffachaa mallee badeegaa. Amman kasih harkisan hojjet, beelisaa sin hojjet. Beelisa bahe, beekan argitan yeroo sana kan argitan. Galateeffadhaaf dhimma waaqa. Akkatti qabama maqaa Yesuusinidha. Hamaan sin arginidha. Yaadni diinaa karaa taa'udha. Shan. Argite.